akkami asitti dhufe waraana biyyattummaa akkam ta'e ittimi interview godii jedhe maqaan koo Caalaa Fayyii. Kuni booji'aa jechuun warra faannootti harka kennateedha. Makalaakaa keessaa dhalattoota Oromooti. Kan jalaa hiikaa jiruu fi kan dubbatullee isaan jedhama. Gudee ajaa'ibatu kun Laqqamteedhaan hafe biyyi koo Laqqamteedha. Amma booddee mootummaa keessaan gallee waggaa 2 ta'aniirra. አሁን የመጣ በፊት ከለቀምቲ ነበርና ፈይሳ የሚገደ ጫላ ፈይሳ ይባላል ማይሲሚ መቃኒ ብርሃኑ መገርሳ ጀደማ መከላከያ ሰራዊትን አማኒ አሱ ታንፈቲኒ ካንዱራኒ ኦራናኒ ባየቱሬቲ ኢትዮጵያ ወመኒ ከበጃ ከኛኒ ጉዳራ ታንጋት የግና ከበጃ ቡዳ ቀምና አሁን በፊት ኢትዮጵያ ትልቅ ነበረችና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነበርኒ ቪዲዮ አጃይብሲሳ ዳራቶት ኦሮሞ መከላከያ ከሰራያ ኢትሰ ቢያ ከሰ ጅራንቱ ፋኖቲ ሐርካ ከነተ ጀዳሜ ይሄኛ ከና ሶሻል ሚዲያ ከናራ ዴማ ጅሩዳ dhuguma wanti kun dhalattoota Oromoo kun akkuma agartan kana Wallagga irraa jechuudha jechuun Wallagga irraa warra bakka makalaakaa keessatti hojjetaatiin turetu dhaqee faannootti harka kennate jechuudha akkaataa istaayila gaafa dura warri Tigraay godhaatiin tu'eessa jechuudha dhuguma wanti kun dhugaadha sabaaf sablamoota hedduutu as keessira mee kan Oromoo 2-3 tokko waliin dhageeffannee dhugaadha moosoba jechuun kana faannoodha kan dhiyeesse faannoon akkanatti abbaa dimokiraasii ta'ee jechuudha inni biraa sinodosii Oromiyaa fi kan sabaa fi sablammoota kan gaafii Oromoodha deebisa afaan ofiitiin tajaajilamuu jedhu kan amadura abbootii amantaadha 26 baabasoo 26 of keessaa qabu kan amadura muudame kufaa ta'ame sagal kan biraa mana amantaa ortodoksii warra amadura gurraacha uffataa tureni muudamni biraa godhameeti jira kanarratti mee hayyoonni maal jechaa jiran akkasuma warqoqoodaan abbootii amantii kana jidduttis mul'ateeti jira kanas mee waan hayyoonni jedhan gurraan isin buusa ana Abduu Mobaala Biraay Bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira jalqaba irratti waa'ee sinodosii Oromiyaa kana waaxiqoo jenneeti mee gara hujii faannoo kanatti achi deebina ka faannoon numa raajii galmeessi akkaatuma gartee TDF sanitti kun akkanatti Oromoo booji'ee makalaakaa Caalaa raayyaa ittisa biyyaa Caalaa isaaniif irra qaranii ta'e sinodosii Oromiyaa jedhamee kan amma dura gartee sabni kuni gaafiilee Oromoodhaa kan deebisu akkasuma mirga ofiin of bulchuudha Oromiyaa keessatti akkasuma sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessatti jedhameetiin baabasota 26 kan qabu kan muudaniitiin tura jechuudha baabasota kanatu Oromiyaa fi akkasuma sabaa fi sablammoota keessatti illee bakka bu'aa kan uummanni filate isaan kana jedhameeti kan godhamaatiin ture jechuudha ar'aan ammoo manni amantaa ortodoksii Itoophiyaadha kan walii galaa jechuudha baabasota biraa nama 9 muuddeeti kara keessa waan ammoo nama gaddisiisu waan nama ajaa'ibsu wanni Oromoo kun kallattii siyaasaatiin haa ta'u kallattii amantiitiin haa ta'u jechuun waan kana keessa siyaasni hin jiru jechuu kiyyaa fi miti wal qoqqoodamiisatu jira jechuudha isaan kana keessa nama 3tu jira jechuudha waan isin ajaa'ibsiisu Abba Saawuroos faatu keessa jira jechuudha guddaa hayyu dure isaanii kan ture jechuudha isa faatu keessa jira jechuudha warra jechuun warra kan keessa warra amma muudaman kana keessa jechuudha warra sinodosii Oromiyaadha kana ganee warra kaanii waliin araarame jechuudha duuba haala saniini 9 qofa muuduudhaanii Oromiyaa fi sabaa akkasuma gara dirree dhawaa naannoo garagaraatitti bobbaafama jedhameeti jira kanarratti ammoo ammayyuu warri xichoominaan falmaatiin jiran mormaatiin jiran jiru kanarratti ammoo gaafiilee uummanni Oromoodhaa kan ortodoksii kan Oromiyaa keessa jiru ofiin of bulchaa amantaa kiyyaa afaan kiyyaan geggeeffadha waa'een Oromiyaa keessatti akka amantaan seeraan baratamuun godha warra jechaatiin ture keessaa hibeeki ka warri sun akkasuma warri ammoo amantanayyuu akkamiin kun taa'ame jedheetiin falmaa jirullee jira jechuudha jalqaba irratti kan abbootii amantaa irraa isinii eegala ka abbootii amantaa gaafa san dubbii himaa kan ture keessaa barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa kan jalqaba irraa waan isin ajaa'ibsiisu Hayila Mikaa'el Taaddasaa kuni gaafa amma dura qees Balaayifaallee yaarattu haga gartee abbootii siyaasaa kan Oromootii walii hidhatanii hatta Joorfaa waliin deddeemaatiin turan ni jira gaafa sanis inni akkasumatti xichoomummaadhaan waa'ee saba isaa falmuu qofa irratti biraa hafee jechuudha Hayila Mikaa'el Taaddasaa ar'aan tanallee warra waan kana balaaleffataatiin jiran keessaa tokko jechuudha wal dura duubaan isiniif dubbisa kan Hayila Mikaa'el Taaddasaa irraa isiniif eegala barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasaa wanti guddaan harka uummataati jira qe'ee ofiitti waan ta'uu qabu kan murteessu abbaa qe'eeti Phaaphaasii sabni hin beekne sabnis isa hin beekne gonkuma fudhatama hin qabu kanaaf eenyuyyuu komachuudha mannaa hundi qe'ee ofiitti abbaa haa ta'u abbaan qe'ee isaa yoo kabachisiise wanti uummanni hin feene uddoo xaqlaay beeta kenatiitti hafuu danda'a jabaan waaqa
Dr. Milkeessaa Gammachuu gama amantiin Tigraay gabrummaa jalatti kuftee hin beektu. Waggaa dhibba hedduudhaa fi ormi itti seenee amantii hin lallabneef jiraaf. Bilisummaan amantaa, bilisummaa siyaasaa fi bu'uura ta'uu ragaa guddaadha. Hundeen amantii Ortodoksii Itoophiyaa Aksuumidha. Har'a hundeen amantichaa uf danda'ee dameewwan irraa adda bahee ijaaramuun isaa dameewwan harka gadiitti hafaniif barnoota. Oromiyaa fi sabaa fi sablammoonni kibbaa hundinuu hanga gabrummaa amantii jalaa hin baanetti gadadoo keessa bahuun itti ulfaata. Gabrummaan siyaasaa gabrummaa amantii jalatti si ittisa. Gabrummaan amantiis gabrummaa siyaasaa fi diinagdee jalatti si ittisa jedha Dr. Milkeessaa Gammachuu. Otii beegi kan gaafa sinodosiin Oromiyaadhaa kun ijaaramu gammachuudhaan sangaa gumachee fi qalee bifa qoosaatiin wayyoo korma koo haa ta'u kunis waan tokko jechuudhaan bifa qoosaatiin maxxansee jechuudha. Obsa Abdiisaa abbaan keenya Abuunaa Saawuroos akkuma dheengadda Dr. Abiyyi taphataa garee waajjira muummicha ministeeraa ta'anii hojjettoota ETV waliin otoo taphatanii gara garee ofiititti dhiitanii goolii ofirratti lakkoofsisanitti sinodosii Oromaa ta'anii gara sinodosii Oromiyaa fi sabaa fi lamootaatti qabxii lakkoofsisaa jiru. Qeesis Balaay mana lubummaa Oromiyaa waadaa nuuf galaa bahanii muudama wahii argannaan qabbaneessuun isaanii inni yaadatama. Adara abboota 26 muuddanii waliin irbuu seentanii sochii waan dabree qajeelchuudhaa eegaltanii ummatatti amantatti abdii guddaa hortanii fuula irraa naanneffattanii isaan tajaajila irraa uggursiiftanii mana tokko keessatti hiisiftanii teessisaa jirtan kanas yaadadha. Hamilee ummata rakkoo isaa isinitti himatee gammachuudhaan korma hanga dhalaa isaatti isiniif laatee isin simatee hoo eeguu dhiisuun maal jedhama? Warra amma abboota Oromoodhaa fi diqqoninnaan ni gaha jedhee itti qoosaa baheen murtoo itti murtaa'ee ni fudhataa fi hin fudhatu ummata immoo kan waliin ilaallu ta'a jedha Obsa Abdiisaa. Akkuma dhageessan kana waan hedduu takka garaa nama nyaatudha. Amma kanarratti wanti tokko irra guddaadhaan wanni na ajaa'ibsiise maalinni homo Oromoo kana keessa qoqqoodamiisi warri kun warra akkuma Obsa Abdiisaa jedhe kana warra irbuu walii seenee walii kakatee haga dhumaatitti nuti wartee waan biraatiif aangoo fi miti maaroo fi miti kan deemnuu fi gaafii ummanni keenya kan afaan isaatiin akka waaqeffatu ummanni keenya kan Ortodoksiidha afaan isaatiin naannoo isaa keessatti afaan beekuun akka tajaajilu amantiin kun qancareeti jira akka amantiin kun gartee dagaaguu fi amantii kana keessa namni yaa'eeti jira akka amantii kana keessa namni yaanee fi tajaajilli akka godhamu akka seeraan barsiifamu afaan beekuun afaan dhaloota isaatiin akka baratamu goosiifna jedhee warra dubbatan ture keessa Abuuna Maatiyos nama tokko jechuudha. Arrantan ammoo warra muudama warra haaraa kana keessatti argateetiin isaanii walii waan kana murteesse keessa ammoo nama tokko jechuudha. Nama ajaa'ibsami wanni Oromoo kun waan akkanaa kanan dhabu kaa yeroo hedduu hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan eenaa jechuudha. Amma mee gara jignoota faannootiitti achi deebina boojitoota jechuun warra akkaataa gartee gaafa duraa tagaaruun itti maqalee keessatti akkasitti bobbaasee gaafa ruuccanyyaanoo warra gartee ruuccaa fiiguudhaa gaafa jedhame san jechuu kiyya. Akkasitti yeroo isaan gartee keessattuu dhalattoota Oromoo as keessaa waan ajaa'ibaati argitu waan addaati argitu karoorri isaanii yaaliin isaanii jechuun Oromoon walii galuu dadhabee waan jiruufi haga danda'aniin isaan illee jechuudha Oromoo irratti fiilima hojjetaati jiranii jechuudha. Waan sin ajaa'ibsiisu koflaa ittiin bashannanaa ammoo warraa baratan jedheeti yaadame dhaggeeffadha. Asitti dhufee waraana biimatummaa akkam ta'e ittimi darbii. Kaama dubbataatiin jiru kuni turjumaana jechuun nama afaan hiikochuudha afaan Oromooti beeka. Kun ammoo afaan Oromoo malee afaan Amaaraa waan hin beekneef kun ammoo afaan Amaaraatii fi afaan Oromoo illee ni beeka hiikaati jira jechuudha. Jechuun jara TikTok irraa dubbatu tokko agartanii kenna ka ijoollee fakkeessitee waan akkana kana warra Oromoon akkas ta'e tokko agartee akkasitti jechuudha. Dhaggeeffadha. Gudii jedhee jari. Eegaloo tokkonna maqaan koo Caalaa Faayisaan jedhama. Laqqamteerraan dhufe. Biyyi koo Laqqamteedha. Amma booddee mootummaa keessaan gallee waggaa 2 ta'aniirra. አሁን የመጣ በፊት ከለቀምቲ ነበርና ፈይሳ የኙገዴ ፋኖ ሪገባ ያው ፈይሳ ይባላል ማይሲሜ እና የመጣው ወደ መከላከያ ሰራዊት ነበር የገባ ነገሩ ግን አሁን ሲራግራ ገብቶኝ ወደ ፋኖ ሪገባ ያው መጥቻ ነው ያለ ነው የቆንጆ አማ ሞቱማኔ ጅራ ጀራማ ሞቱማን ቤኑ ደቄቄ ሰው ለማለ biyya neegnu biyya keessatti tuntuni balbala keessatti eenye asona malee biyya eegaas hin jiru amma akka biyyaatti yoo ilaallu dhiqee keessa kan hojjetamu akka ijoollee hojjenna malee akka biyyaatti hojjetaa hin jiru
በፊት አገር ጠብቅ መስሎኝ ነበር። አሁን ግን የአንድ ቀበሌ የአንድ ግለሰብ ቤት የሚጠብቅ መስሎኝ አሁን አገር እየጠበቅኩ አይደለም ብዬ አሰብኩ። amma inni wanni garanatti makee fi wallagga naqamtira dhufe jedhee jira Fayyisaa Gammachuu jedhe Fayyisaa Gammachuuti wanni gamanatti dhufee fi akka biyyaatitti waan hin jirree fi amma gartee aandinatti waan hin jirree fi gara faanootitti dhufe maaliif aandinatti barbaada jechuudha hundaafumee waan jedhee xiqqoo itti hafuufuudha abba እና ጀዲ ቀጥይ በቃ እና አማ ወተኒ አማ አቸረቲ አካ ኦሮሞቲ ይላሉ ኦሮሞ ኬሳ ኦሮሞ ቆፋ ፍለና መለ አማርሲ እንጅራቱ ኦሮሞስ ደቡብ እንጅራቱ ጀድ አማራ ኦሮሞ ውስጥ ደቡብ filannoo maaliiti Fayyisaa filannoo maaliif baana akka fe'achuun amma wanni jiru akka Oromiyaatitti Oromoo malee Dabuub hin jiraatu Amaarris hin jiraatu jechuun Oromoo malee kabiraan jiraatu baalaa taraa jechuudha baalaa gizeedha jechuudha kanaafuu kanatu natti ulfaatee inni Itoophiyaawinatti waan jaalatuu fi gara Itoophiyaawinatti gara Faannootitti dhufee jechuudha Fayyisaa tomma fayyichaa jira beekaa waan Fayyisaan jedhu kun isinii kun barbaachisu afaan ni beektan isinis afaan Oromootiin keessan himcaan Fayyisaadha. ኦሮሞ መንግስት የሚያስብ ኦሮሞ መሬት አማ ኦሮሞ ብቻ እንዲትሆን ያስባል ይሄ ነገር ግራ ገባ አማሞጋ የግለሰብ ቤት አልጠብቅም ችግር የብለኝ በየግና ማለኑቲ በልበለና ማቱን ይግን አገር ልጠብቅ መስሎኝ እንጂ የግለሰብ ቤት አልጠብቅም ይያለ በየና ማን ይግኑ በያ የጉሞ ባኔራ በያ ፍዱና ማለ ነማቶ ኮፍዱና ሚቲ እኛማ ፋኖኒ ነማጄሳ ነማቃላ ነማኛታ ጀደማ ፋኖ አሁን የሚል ማለት ነው አሁን እኔ አገር እዚህ ደግሞ እኔ ሲሊ ብዬ ጀዲ አማ ይወላሉ ዱፍኔ ወልቼ አማ በላልተነን ዱካጁ አከነማቲ አከብያቲ የረጉ ማለት አከነመቶ ኮት የረጋንጅት ነምኒ ይወላሉ ሞቱማን ከንጀሩ ነመኛቱ ነመቀሉ ጀራ ሳን ነመኛተኒ ነመንቀለኒ ወሪ ነማሲን በርባደኒ ሳኒ ኢትዮጵያን ቶኩማ ደኔ ረጉ ንቱስ ኢትዮጵያ ፈንደባኒ ዋንቴፊ ኢትዮጵያ ኬኛ ብየ ኬኛ ጉፍ ባኔራ ሳንዱካ ወልቲ ቀበምኒ አማ ሳንዱካ ጅራን አሁን በፊት ፋኖ መጥፎ ያሉኝ ሲል የነበረ ay turjumaana dhiisi kaisaa kunu amaarኛadha bar mucaa kun garuu goobasiidha afaan Oromoo ni beeka jechuun aga tokko maan jedhu kun meeqa biraatu jira ka fincaan isin fixachiisu hin gahu amma kanarraa hagana isin qammasiise jechuudha akka hin dheerefnee fi ka biraa tokkoon isin agarsiisa amma jechuun inni akka jedhetti Oromiyaa keessaa baalaa taraadha baalaa gizeedha anammoo san garana dadhabee Itoophiyaawinnatiin jiru Oromoo qofatu filama Dabuubiin filamu Amaarriin filamu san ijaaruudhaaf aandinatiidhaaf faannoo nama qalaa nama ajjeesaa nama nyaata jedhame amma immoo nuti Itoophiyaawinnatii baadhannee dhufne jarri Itoophiyaawinnatii qabanii nu tarakkabaniiti jedhanii Itoophiyaawinnatii saniin aandinatii saniin waan inni jedhe barka waan abduu jedhee miti beekika Itoophiyaawinnatii saniin nu tarakkabaniiti jedhanii jaalala qabu nama ajjeesanii nama nyaatanii nama qalanii sanii fi akkasitti gartee Itoophiyaawinnatii saniif dhufneedha jechuun mootummaan Oromoodha baalaa gizeen baalaa taraanii waan biyyatti baalaa taraa jechuun saba tokko qofa godheetiin diigaa jiruuf waan waa'ee Oromoo jechuun ona qofa waan godheefidha biyyatti jechuu isaaniiti jechuun mootummaa Oromoo kanama Oromoon ajjeesaa jiru kana baananii beeki hundaafuyyuu ሁሉ አሁን ግን ወደ ፋኖ መግባት አለብኝ ብዬ በራሴ አስቤ አከዚ ሙርቴስላል ግን አሁን ሰው ይበላል ሰው ይቆርጣል የተባለው ሁሉ ውሸት ነው ፋኖ ለአገር የቆመ ለኢትዮጵያ አካናላል ሁሉ አገኘና የኔ ፋኖ ቢቀላቀልማ ለውጥ ይመጣል ኢትዮጵያውና ትቀጥላለች ብዬ በውስጥ ያሰብኩትና ወደ ኢትዮጵያ ፋኖ ወደ አማራ ክልል ፋኖ ብገባ ኢትዮጵያን አድናለሁ ብዬ ሞክሬ ወደ ኢትዮጵያ ፋኖ ወደ አማራ ክልል ፋኖ ገባ ነው ብለከው ጎበዝ አማ ኢሳከራ ኦሮምቲች ብላ ጉዳ tokkotu jira amma ka Fayyisaa caalu Fayyisaa maami kare fusan maqaa isaa doongora dhiifama mucaa keenya san maqaa isaa dagadhe isa kana ko kofala ficcaan sin fixachiisu kana laala amma kuni Oromoodha Oromoo akkamiiti isuma dhageeffannaa maqaa irraa kaasee afaan Oromoo beekaa garuu kan afaan Oromoo afaan Amaaraa beeku jala turjumaanuu itti fufa haga xiqqoo takkamee kanarraa ni dhageeffadha Nimajere kanani gara fuldura ilaalte akkas makalakaya saraawiti dhufee faannoo taqalaqale kana dura maqaan koo ittimi jedhe maqaan Birhaanuu Magarsaa jedhama makalakaya saraawiti maqaa dhageessanii bire Birhaanuu Magarsaati mucaan keessani Oromoodha makalaakaa keessa hojjetaa garuu rakkoon isa uftee faannootti isa harka kennachiifte hoo maalinni kan jedhudha
ብርሃኑ መገርሳ ከተማ ስሙ ብርሃኑ መገርሳ ይባላል። ጀሪ አማኒ አሱ ከመዘቲኒ ካንድራኒ ኦራናኒ ባየትሬቲ አሁን በፊት መከላከያ ሰራዊት ቆየሁ ወታደር ነበርኩ። ቸሪ ፕሮቴሲኒ ኢትዮጵያ ወጂኒ ኢትዮጵያ ወመኑ ከበጃ ከኛኒ ጉዳራ ጀንጋት የግና ከበጃ ጉዳ ቀምና ኦብሳና ሲኒ ኢትዮጵያ ትልቅ ነበረችና ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነበርን ነው ሚል ምን ኢትዮጵያኒ ኢላልቻ ከኛቲ ጉዳ ትሬት አማገሩኒ ኢላልቻኒ ኡመን ኢትዮጵያን ትጥቃት ይጅራ ከበጃንስ ሲልሞ ትጥቃት ይጅራ አሁን በፊት ኢትዮጵያ ትልቅ ነበረች በትልቅ ነበር የምናያት ጀሬ አሁን ደግሞ ትንሽ ሆና አለች ነው የሚላል ከበጃ ከኛስ ትጥቃት ይጅራ አሁን ትንሽ ሆና ያየናት ነው የሚል ይሄ ደግሞ አማኒ ከበጃ ከኛኒ እቲብሲ ነምጭከነቲ ከበጃ ከኛኒ ዳንጋ ኢትዮጵያኒ እቲጋ ወራና ኢትዮጵያ ጀቹኒ ጉዳዳ መቃ ጉዳ ቀምና አማገሩ ኤሮ ከነገሩ ትጥቃቴ ይጅራ ማል ትጥቃቴ ወጀቴትኒ አማኒ መከላከያ ጀቹኒ ካንገንደታይ አማ ካንዳንጋ የጉትኒ ኢትዮጵያን ወይ መገርሳ አፍሪካንስ እቲደብኔትኒ ወጅጋየ ወጀኔቲ ዳንጋ ኢትዮጵያ ኮባሚቲ ካን አፍሪካንስ ጉዳ ወጀኔቲ አማኒ amma isin taamudhatu ka yaa ijoollee girmaadha yaa ijoollee magarsaa yaa ijoollee fayyisaa ijoollee oromoodha kareefu sun dhalata wallaggaati sabboonticha jechuudha kun ammoo girma eenyusaa maqaan isaa maqaa oromoo dagadhee boo girma magarsaati akkasana fakkaata warri duuba kunniin faandoo jechuudha amma kunniin warra obboleeyyan isaa kan inni itti dhufee harkinate Itoophiyaawinnatii sanniin jechuudha kan duraa kunniin ammoo warra booji'ameedha jechuun warra dhaqeetiin faandootti dabalameedha maaliidhaaf aandinnatii biyyattiidha eeguuf waan gartee Itoophiyaawinnatiin gamanaan diigamee jiruuf waan dhiibbaan garaagaraa jiruuf waan gartee haalli akka fakkeenyaaf makalaakayaan durii kabajaadha qabaa faandoo waliin qabsooneetiin daangaa eegaa ture jechuun akkasichaa jira magarsaan afaan oromootiin kaa afaan oromoo magarsaatiin akkasichaa jira daangaa oromoodhaa faandoo waliin eegaati turre haga biyya alaatti deemnee waliin qabsaawaatiin turre juuntaalee waliin barbadeessaatiin turre amman tana ammoo haalli sun hin jiru haalli hundinuu jechuun babbadeeti jira Itoophiyaan gadi buuteeti jirti amma ummanni Itoophiyaadha diqqaateeti jira ummanni Itoophiyaadha duraan guddaadha ture makalaakayaan duraan guddaadha ture amma diqqaatee jira maraayyansi biyyaa diqqaatee jiraadha jechuun kuni waan magarsaan dubbateedha tarii namoonni afaan oromoodhaa loqoodha san hin beekne isin hiikuu barbaadeeti. Maani juuntaani jedhamitini itti wallanni itti tureetini አማራ ወመኒ ወጂ አሁን በፊት ትልቅ ኢትዮጵያን እንደምን መሰረት ማሊ ከመያመኩን የሚናገር አሁን ደግሞ ልክ የቀበሌ ሚሊሻ መስሎ ታየነ ከጁንታ ጋር ተዋጋን አማራ ህዝብ ተባበረ ውሃ ጠጣ ምግብ ሰጠ አብረን ተባብረን ጁንታን ለማባረን ታግለናል ከፋኖ አብረን አሁን ይሄ ነገር ደግሞ ሲናይ ፋኖን ውጉ ብሎ ነው መልሶ የላከ አብይ መንግስት ከነገራይ ሰኛት ይችላል አመገደ አማኒ ወጂኒ ኡማኒ አማራ ወጂኒ አማራ መንግስት አማራ ገፈዳ ቶላ ኦልቱማ መገርሳዳፍ ኡማኒ አማራ ናኖ አማራ ከሰቲ ቶላ ይሳፍ ኦሌ የሮ ሙደኖ ይሰሙደቴራ የሮ ይኒ ሙዳ ገፈዳሜ ነው እንደገኒ ቀብና የወደኔ ሲሞን ከራ የወደኔ ሲ ከራ ዛገር ሲሳ መንገድ የሚያሳየን ነበር ይሄ ነው የሚለው መገርሳ አከለ ያላለ ሙደኖ ሰሙደቴ ነው ፍለሲኒ ትኛቺሳ ገነን ሲዲባን ያበላል ነው ፍለሲኒ ቢሻኒ ቲዮባሳ ዋም ያሻገረ ነበር ወንዝ ሲሞላ ነው የሚልህ አማኒ አሁን ቢሻኒ ጨሲሱ ሲንጅሩ ካን ከራገር ሲሱ ሲንጅሩ አሁን ነገር የሚያሳይም የለም ውሃም የሚያሻገር የለም በዚህ ሰዓት ምን ብለን እንዋጋል ይሄ ሰራዊት ጋር ነው የሚልህ አማኒ እቲቪ ያሉባሱ ሲንጅሩ ቲኛቹ ሲንጅሩ ወረጋሪ ስላሉ በነጋን በቃ ቲቆኒ ሰሙኒ ቲጀቀ ይጅራ ኢትዮጵያ ለሳከ ላ ጉርባን ኩኒ ኮልፌ አርካይ ጭቲ ባሴ ወለ
jechuun diraamaa harkaa gubee oole beeki amma warri dhuguma jedhee laakitti roobsaati jira jechuun dhiyaansi viidiyoon kun nama meeqaan laalame seetan fakkeenyaaf fi ashaaraa miidiyaadha kan maxxanse nama kuma gara 40,000tti dhiyaate jechuudha kan daawwate jechuudha maaliif sabbar zeenaadha namni haganaadha namni hedduminaani makkalaakayaa keessaa sabaa fi sablammoonni biraa jechuun dhalattoonni Oromoodha kan dabuubii kan garagaraadha jechuudha faanootti harka kennatanii jenne faanootti taqalaqalabanidha faanootti dabalamaniiti jiranidha kanaafuu warri dhuguma jeeti harka dhahaa jiraadha kan dhugaa hin seelellee maalinni akka Oromoon qoqqoodamee ofii isaatii wal nyaataatiin jiru akka Oromoon ofii isaatii wal lolaatiin jiru quba qaba waan ta'eef haga danda'an isaanin akkaataa gartee gaafa Tigraay waan Tigraay gaafa dura dhugaan goote san ammoo isaan diraamaadhaan akkanatti hojjetanii maaliidhaan akka biyya bara mazimatii faadha labsaa jiran jechuudha naannoo Amaaraa keessatti mee hundaafuu xiqqashoo afitatu uummanni Amaaraadha akka jedhama gartee jechuun magarsaan kenna kun jechuudha akki jedhee uummanni Amaaraa yoo nan bishaan beela jechuun beela nabaasanii warri afaan Oromoodhaan beene kaas jechuun afaan Oromoo loqoda kana warri beene fira bishaan na baasanii nyaata naaf kennanii laga na ceesisanii bishaan na ceesisanii an kana godhuu hin beeku naannoo Amaaraa keessatti silaa isaan na tajaajilu baatanii akkana laal tola ooltummaa gartee amma akkasitti gartee gargaaran Oromoo akkasitti gargaaran jechuudha sababa inni faannoo loluudhaaf achi dhaqetti ammoo uummanni Amaaraa akkasitti tola ooleef jechuudha sababa kanaaf jechuun gaafa dura gaafa juuntaa dha'uudhaaf gaafa juuntaa haleeluudhaaf seenan illee kiyya faannoo ammoo juuntaa waliin haleellee waliin balleessinee biyyaaf waliin dhaabbanee daangaa waliin dhayinee amma ammoo haleelaan hin jedhanii akkamitti haleellaa qawweemaan kennan yoo dhuka uldeedha way magarsa Itoophiyaan fakkaatu ganda taa'eeti amma itti qoodame amma ammoo beebineetini awwaalanii tokkooni faannooni Itoophiyaa makkalaakayaani gizeeni dunees wajjin dune gizee beelofnees wajjin beelofne gizee obannees laa gurbaan kun ichitti harkaa baasuu ka'e ilaal kana kun kolfa yeroo takka takka xiqqoo tasgabbaa'e amma ammooni faannoon mooni akkamitti waraanna akkamitti wal qabna kanani xiqqoon hin ulfaata gaaffii mootummaa ta'u ammaan bolloon tokkoon itti awwaalameeti faannoon makkalaakayaan yoo kijibaa ta'eeti uummanni Itoophiyaanii hin argaa miti ana yoo kijibee akkiisii dubbate dhugaa waaqaa siin jedhe kanaafuu akkamitti si wabna suubuni maal bu'aa qaba አሁን ይሄ መከላ ይሄን ጉርባን ማርካ ጉርባ ገና ነው ወልጂዘናል እቹን የሮ እኛ ከስተርታ አፋን ኦሮሞዳ መገርሰን አከሲታ አሰቡ ኢነኩን አርካጭቲ ባሴውሌ koifate kolfachi garagale ka gaman anta gune chura kanuma faano kuni way magarsa jechuun akkamitti faano haleeluun akkamitti dandahamaadha fakkeenyaa fi osoo gartee faano waliin akkasitti guyyaa dhihoodha jaalalaan tokkummaadhaan juuntaa balleessu akkasitti waliin qabsooneetiin katurrisan arrantana maal jenneeti faano jechuun maal jenneeti faano haleellaa harkuun haleeluudha hedduu dhaqoo balchiise wanti kuni yaalii isaanii kana laalama Oromoon ofii isaatiif wal nyaataati jira nuti gartee akka biyyaatti bara gaafa dhiyoo Amaara natsaa wucci dirjitii gartee ka fakkeenyaa fi Iskandar mundeesseefitti tureemi garuu amman tana gara jechuun biyyaaf qabsaa'u makkalaakayaan keessatti andiinatiin hin jiru makkalaakaa keessa qoqqoodamiisatu jira amman tana ammoo ka faannoon biyyaaf dhaabbatee galeessayyuu juuntaa biyyarraa balleessuudhaaf akkasitti qabsaa'aatiin ture kanaaf gartee makkalaakayaatti dabalamneedha yaalii isaanii ilaala jechuun Oromoon ofii isaatiifuu wal haleela garuu isaan ammoo yaalii isaanii kana ilaala kamem haata saaka'uu fi baatu akkuma namichi kuunu baane ka afaan hiikuufsan jechuudha haa hujirra haa ooluu fi baatu haa ta'uu fi iyyuu baatu garuu yaalii isaanii kana ilaalame yaalii isaa kun bareedami jechuun dasna man jedhu amma akkaataan isaan ittiin faxxaran kun jechuudha kana faannoon Itoophiyaawidha jedheeti harka dhaafi jira jechuudha warri isaanii jala deemee kennas fayyaalessi tokko waan kana kan dhugaasi hulleen hin dhabamu jechuudha akkanatti jechuun hagana takka sadarkaan isaanii hagana takka gadi bu'eeti hagana takka gadi dhoqqee laaqataati jiran jechuudha dubbichi akka gartee tagaaruun gaafa dura ummata guutuu birgeedii jedhama isaa waan loltuu guutuu bakka tokkotti akkasitti qabatanii kunoo akkana qabannee Oromiyaa irraa dhufe ani Harargee irraa dhufe ani Arsii irraa dhufe ani Wallaggaa dhufe ani Shawaa dhufe anitiin haasoo jechuudha jechuun abjuu kana keessa jechuudha abjuudhaan hin taatu wantichi abjuudhaan aangoo qabachuun abjuudhaan dhugaa milli ol baasuun abjuudhaan akkaataa gartee biyya qabattee akka gaafa milliksan godhuun sa'ii damma fur keessatti aangoo qabachuun abjuudhaan hin taatu jechuudha abjuu eenyu saruu abjuu namaa kaisaati illee miti abjuu namaa jechuudha akkaataa gaafa dura tagaaruun godheessan jechuudha garuu aga nuti akkaataa nuti itti qoqqoodamneetiin jiru akkaataa nuti keessa jiru kana laalanitti akka isaanii nuun daldaluudhaaf mee ilaalama caalaa fayyisaa magarsaa
akka dhiyootana Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa mana barumsaa fakkeenya Finfinnee keessatti warri afaan Oromootiin manni barumsaa afaan Oromoo barsiisan keessa seenanii barachuu eegalanii jiranii shamaddatu eegalanii jiran afaan Oromoodha waa'ee hegeree fuula duraa kaanga duraanii afaan gaallaa jedhanii namuu afaan Oromoo dubbatu kan Oromootu itti qoosaa turan ar'an tan afaan Oromoodha barachaa jiran jechuudha hegeree fuula duraatii fi afaan kana baranneetiin warra kana irratti hojjetuu dandeenya amman tan ammoo ganda keessaa barbaadanii kan yeedala Oromootiin haasa'uu danda'u kan isaanii kanneen jechuudha. Mucaan xiqqaan sun fakkeessee ture guddaa kanatu harkasaa xire malee xiqqaan sun fakkeessee ture xiqqasho akkanatti ganda keessaa barbaadanii an akkana Wallaggaraa dhufee Fayyisaa Gammachuuti an ammoo Girmaa Magarsaati akkasitti aandinatiidhaaf gara faannoo kanatti dhufee faannoo kanis waliin qabsoon irratti dhukaasuu danda'ee dhufeedha haala akkana kanaan yaalii akkana kana godhaa jira milkaa'uu fi baatu jechuu kiyya Abduu Moobaa.